Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirra jirtu bakkuma isin jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu jecha. Har'allee wantoota addaa waan babbareedaa meeshaa gatiin isaallee jiddu galeessa gatii rakasa ta'e meeshaan garuuyyuu meeshaa orijinaalii babbareedaa qabadde isin dhufee jira. Isin ammoo meeshaa kana barbaaddan taanaaniin keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isinin jedha. Eessa jiraattan namoonni jettaniif Shaashamannidha. Naannoo isin barbaadan guutuu isiniif keessa jechuudha. Isin ammoo meeshaa kana jalattan taanaaniin iskiriipshootii irraa godhaatee keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isinin jedha. Lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa duwwaa 25 telegiraamiillee iimoollee waasaappiillee kanuma warroonni haarawaa taatan ammoo subscribe like osoo godhin bira hin darbinaa isinin jedha. Wantoonni akkanaa kunni wantoo haarawaa fide waan babbareedaa fideef akka isin gahuufillee subscribe godhaa isinin jedha. Amma asumaan gamanumaan gara meeshaatii fi gatii isaatiitti isin geessaa. Jalqaba irratti burcuqqoo adiidha. Burcuqqoo adiin namoonni baay'een tanaan dura barbaadanii dhabdanii turtanii har'a ammoo hicattiin teennatuun bitattee jirti jechuudha. Kana gaa isiif haa taasisu. Burcuqqoon kun namoota baay'ee biratti jaalatamaadha. Barbaadamee dhabamee ture tanaan dura garuuyyuu amma kinoo dhufee jira. Burcuqqoo baay'ee bareedaati jechuudha. Burcuqqoon adiin kun baay'ee bareedduudha. Tanaan dura bitee hin jiru. Nama baay'eedhaaf hin bita jedhee dhabee ture jookii isaatii kun. Isin burcuqqoon lama bitatte jechuudha. Tokko kana, tokko buleedhaan, tokko adiidhaan bitatte. Baay'ee bareeddi jechuudha. Burcuqqoon kun namni kamuu akka jaalattan abdii qaba. Nama baay'eedhaaf barbaadee dhabe jechuudha. Tanaan dura amma argamee jira. Isin kun birrii 2000 jechuudha. Burcuqqoon qaamaan adiin kun birrii 2000 bitame. Kana gahaa isiif haa ta'u rabbi nagaan itti si haa galchu jecha. Akkana fakkaatti birrii 2000 jechuudha. Namoonni barbaadanillee bitachuu hin dandeettanii. Itti aansee ammoo burcuqqoo buleedha. Burcuqqoon buleen burcuqqoo kana warqaammaan buleen kunillee baay'ee bareeddi. Isiilleen kinoo akkanuma diizaayiniin isii kun kanaan layyattee jedhallee hin jira. Wanti isin beekuu qabdan burcuqqoon marti gatiin isii tokko miti. Warqaammaa kanneen taatee kinuu adiidhaatu jira, buleetu jira, diimtuutu jira, bifa isin barbaadantu jira. Isin kunillee gatiin isaa tokko miti. Wanti isin beekuu qabdanii gatiin isaa garaagara jechuudha. Burcuqqoon diizaayiniin isii jalli isii kun akkana gad qal'atee diizaayiniin isii kun akkana bareedu kunniin gatiin isaan dabalaa kuuwwan immoo gatiin isaa sanii gad jechuudha. Burcuqqoon martee tokko miti. Wanti isin beekuu qabdantu jira isa jechuudha. Burcuqqoon kunillee adiin 2000 isin jedheera tun ammoo 1900 jechuudha. Birrii 100 ol caala jechuudha. Akkana fakkaataa burcuqqoo baay'ee bareeduudha. Takkumaaf 800 illee hin jirtu jechuudha. Isin sunniin ammoo baay'ee tokko hin bareeddu. Tanniin tuyyuu irra bareeda jechuudha. Jalqabarra waan dhufteef suni adiin akkana fakkaatti kinoo diizaayiniin isii baay'ee ol dhiyaatuuf ta'ayyuu adiin akkanatti buleen ammoo akkana jira. Adiin birrii 2000 isin jedhee jira. Buleen tun ammoo birrii 1900. Inni rakabootiin kuni gatii isaa dogongorte moo gatii masaattuyyuu akkasii naan jedhaa turtanii. Rakabootiin kun akkana fakkaata kinooti. Kun gubbaa isaa ta'e jechuudha. Kaartoonii irraa baal godhaa baasaa. Akkana kinoo isin mul'ata. Viidiyoo irratti argitanii turtanii gubbaan isaa kana. Kinoo kun ammoo dalga isaati. Jalli isaa ammoo kinoo akkana jira jechuudha. Jalli isaa akkana jira muka. Jalli isaa kinoo akkana jira. Gubbaan isaa ammoo kinoo kan akkana fakkaata. Dhuguma otomaata akka yoo tan dogongor hin jiru gatiin isaa birrii 450 isin jedha. Rakabootiin kun guddaadhaallee akkana fakkaata. Akka jaalatan abdii qaba gatiin isaallee bareeda. Inni biraa ammoo maashina juusiiti. Maashinni juusii kun wanti isin beekuu qabdan aynata baay'eedhaan jira. Akkuma maqaan isaa hedduu ta'e innillee hedduu jechuudha. Inni baay'ee bareeda ta'e jechuudha. Tokkoffaa akka ta'e saachiniidha jechuudha. Saachiniidha jechuudha. Jookii lama qaballee jookii lama qabaatee ka bunaa kanallee of biraa qabaatee ka biraallee hin jira ka gatiin isaa rakasa. Kuma sadii hiittu jira sirri of eeggannaa godha. Warroonni meeshaa bitattan sirri of eeggannaa godhaati. Saachinii nuubiti jedha. Nama isin bituunillee saachinii nuubiti jedha. Namni baay'ee namni maashina juusii barbaadan ka abbaa sadii kan lamaa kana barbaadan jechuudha. Jookii lamaa fi ka bunaa kana biraa qabaa saachinii nuubiti jedha. Nama isin bituu saachinii nuubiti jedhaati. Kinoositti saachiniin baay'ee tokkoffaadha jechaadha. Saachiniin 3000 fi birrii 700. Saachiniin 3000 fi birrii 700 Shaashamanni keessa jechuudha. Ka bakkee biraa hin beeku. Garuuyyuu ka 3000 illee hin jira wanti isin beekuu qabdan. Jookiin isaallee lama ta'ee ka bunaa kanallee of biraa qabaatee ka 3000 illee hin jira sirri of eeggadhaa isiniin jedha. Kinooti baay'ee orijinaalii ka ta'e iyyuu kun ka buna daakuu jechuudha. Xiqqishuun tuni kun ammoo jookiin isaa kun kana jechuudha.
Lammaffaa jookiin guddichi furdaan ammoo kana jechuudha. Sirri of eeggannaa godhaa isiniin jedha kinooti. Motorri isaallee kinooti. Motorri isaallee kinooti. Wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Inni kun waan kaartooniin isaa kunniin kaartooniidhaan kaamee garaa keessa kaamee jechuudha. Kakuma sadii sirri of eeggannoo godhuu qabdanii jookii lama qabaatee kabunaa kanallee ofuma biraa qabaatee lammaffaa isaattu jira sirri of eeggadhaa maqaa baay'ee qaba. Maashinni juusii kun yoo xiqqaate maqaa 5-4 qaba jechuudha. Sirri of eeggachuu qabdanii saachiniin kana ta'ellee ka jookii tokkoo fi kabunaa kana bicha of biraa qabullee hin jira jechuudha. Isni guddaan kana bitachuu qabdanii saachinii nu biti jedha nama maashina juusii isin bituun sirri of eeggannaa godhaa isiniin jedha. Koo kana jechuudha isa kana inni kunillee wanti isin beekuu qabdan kunillee aynata baay'eedhaan jira. Isuma kana ta'ee furdama akkana kana ta'ellee darajaa qaba jechuudha. Xiqqatu jira xiqqishuma kana caanqate jechuudha. Argitanii muraa kana bakka muraa kana akkana hin taa'e jechuudha. Gabaabduudha isin sunillee oriijinaalidha. Garuu yoo hin gabaabatti ammallee deebi'ee kan buleema kanneen ta'ee haphiin tokko illee jira. Akkana sarara qabu tokko illee jira. Sirri of eeggannaa godhaa isin jedha. Meeshaan sirri of eeggannaa barbaachisaa. Maashaallah kun ammoo guddaadhaallee jechuudha. Ka saayiziin isaa sirri guddaatillee baay'ee furdaadha jechuudha. Caafii isaa kan argaartanii tirii kanaan dura bitee tokko micatti ho'itti tirii 3 olirra bitee isa san jechuudha. Akka tirii saniiti jechuudha. Baay'ee guddaadha baay'ee furdaadha. Caafii isaa kan argaa jirtanii saarbisii baay'ee guddaa taatee fi furdoodha jechuudha. Baay'ee furdoodha. Abbaa tokko tokkooti darzana bitee fi darzanni isii birrii 1,100 jechuudha. Sirri of eeggannoo godhaa isin jedha. Isillee tun haga fedhan darbanillee oriijinaalidha. Saarbisii bareedduudha jechuudha. Isilleen birrii 1,100 jechuudha. Inni biraa ammoo saanii shirooti. Saanii shiroo kan nama lamaa bitee jira. Lammaffaa kana wajjin nama lamaa bitee jira jechuudha. Kinooti viidiyoo kaan irratti illee argitanii jirtanii isa kana jechuudha. Baay'ee bareeddu kan taate jechuudha. Cilfaa lama biraa qabdi akkana fakkaatti. Isin tunillee birrii 1,800 jechuudha. Isin kunillee birrii 1,800. Wanti isin beekuu qabdan kanaan ta'ee jechuudha. Tataan kun qofa adda gurguramu tokkollee hin jira. Isa sanillee sirri of eeggannaa godhaa isin jedha. Isin sun haphiidha garagara gurguranii fireen takkatti 300. Garuuyyuu kun ammoo akkanuma wajjin dhufa achumaa wajjin dhufa waan ta'eef birrii 1,800 jechuudha. Akkana fakkaatti. Inni biraa ammoo distii maajistikiidha jechuudha. Distii maajistikiin kinooti argaa jirtanii. Distii maajistikiin kana qabaata qabdi jechuudha. Firee 3 tuyyuu dhufee firee 3 akkana jirti jechuudha. Distii baay'ee oriijinaalitii bareedduudha jechuudha. Qabannaa qabdi. Tokko irra xiqqishuu isiidha jechuudha. Tun ammoo lammaffaa isiidha jechuudha. Lammaffaa isitti aantu jechuudha. Kinooti akkana fakkaatti jechuudha. Kinoo argaa jirtanii kinoo akkana fakkaatti. Maajistikii isin tunillee aynata lamaan jirti wanti isin beekuu qabdanii aynata lamaan jirtu jechuudha. Tokkoffaan kinoo akkana jirti asiin akkana jirti. Lammaffaan ammoo boota kanaan argitanii boota kanaadhaan akkana keessa achi dhoqqatte jechuudha. Tun ammoo asiin akkana xiqqoo keessaa gabbaatee argaa jirtanii isin mul'ata jedhee yaada. Akkana yoo mul'ate yoo argisiisan hin beeknanii yoo ufii keessanii bira dhaabattanii ilaaltan malee tun ammoo irra guddoote jechuudha. Guddoo isii irra guddooti. Baay'ee furdoodha jechuudha. Kun ammoo kurree isiiti jechuudha. Kurree jaraati. Isiin tunillee birrii 3,000 fi birrii 3,000 fi distii 3,000 fi birrii 500 jechuudha. Isiin tunillee 3,000 fi 500 jechuudha. Distii baay'ee bareedaa taate bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo maxalxalaadha sibiilaatiin. Maxalxalaan sibiilaa kinoo kanaa guddaadha jechuudha. Maxalxalaa guddaadhaani. Kun maashina juusii kurreeti juusiiti keessa seenee maxalxalaa guddicha jechuudha. Kun kinoo guddicha kanaan xiqqichillee hin jira. Xiqqichi sun birrii 300 jechuudha. Kinoo kun guddaadha. Guddicha kana jechuudha kan ani bitee fi isillee birrii 600 guddaadha. Waan baay'eedhaaf ta'a wantoota akka kenneettoodhaa fi paastaa garaagaraa mokoroonii garaagaraa waan gurguddaa godhamee hojjetamee hin jiraan wantoota akkasiisaniif baay'ee bareeda jechuudha. Inni kun guddaadha. Xiqqishaalleen hin jira wantoota akka paastaa mokoroonii fi kaasanii ta'ullee hin jira. Inni kun garuu kenneettoo garaagaraatiif wantoota baay'eedhaaf isin fayyada. Saniif kana bitee fi inni birrii 600 jechuudha guddichaan bitee fi inni biraa ammoo siinii bunaati. Siinii bunaa kinooti. Siinii bunaa darzana biteef jechuudha. Kinooti siiniin bunaa kinooti. Darzana bitee fi siiniin bunaa baay'ee bareedduudha jechuudha. Kan isin jaalattan ergitee biteef jechuudha. Akkana fakkaata. Siinii baay'ee bareeddu taate jechuudha. Kinooti. Darzana bitee fi darzanni isiiftuun birrii 2,800 jechuudha. Gimmaasha namni barbaada yoo jiraate ammoo 1,000 fi birrii 400 jechuudha. Siinii baay'ee oriijinaalitii bareedduudha. Akka gatiin isii sanii gadiillee hin jira. Akka 2,000 hin jira. Garuuyyuu siinii kun waa'ee siinii bareedda ta'eef kun akkas jechuudha. Inni biraa ammoo
makarattaafaadha. Makarattaafaan kinooti. Makarattaafaa kana jechuudha. Makarattaafaan kun baay'ee guddaadha jechuudha. Wantoota foonii waan barbaadaniif hundumaa foonii ta'a jechuudha. Makarattaafaa baay'ee guddaa ta'e jechuudha. Akkana fakkaata kinooti. Innillee baay'ee guddaadha. Innillee birrii 450 jechuudha. Makarattaafaa guddaadha jechuudha. Gogaadhaallee makarattaafaa bareeda jechuudha. Oriijinaalidha. Jiidhaan ammoyyuu hin dho'a jechuudha. Inni biraa ammoyyuu roottoodha. Roottollee roottoo guddicha. Kinooti rottoo guddichaa rottoo litiri 120 jechuudha. Rottoo guddicha keessa isaallee gabarii ka qabu jechuudha. Wanti banuuf hin jiru gabarii ka qabu oriijinaalidha. Ka gabarii qabu bita jechuudha. Durumayyuu inni illee birrii 2500 jechuudha. Inni biraa immoo feermuuzii warqaammaadha. Feermuuzii warqaammaa abbaa lamaati jechuudha. Feermuuzii warqaammaa abbaa lamaatiin bitatte kinooti akkana fakkaata. Feermuuzii kana jechuudha. Feermuuziin bareedaadha. Akkana fakkaata. Feermuuzii warqaammaa kanaan biteef jechuudha. Innillee birrii 4800 jechuudha. Feermuuziin kunillee lamaan isaa walirratti jechuudha. 4800 jechuudha. Innillee birrii 4800. Inni biraa immoo ka bishaan ho'isu kan ammoyyuu isiin kama duraan binnu sana ergitee turte kun ammoyyuu maayii irra dhufe waan ta'eef ofii kiyyaa filannoo kiyyaan ofii kiyyaa jaaladhee biteef jechuudha. Isa kanaan biteefi guddaadha. Guddinallee qabaa jechuudha. Litiri 2 fi homa qabata. Akkana fakkaata jechuudha kinooti. Akkanumatti yoo cufuullee barbaadan kan akkana achi deebistanii cuftanii yoo banuu barbaadan ammoo akkana deebistanii jechuudha. Akkana fakkaata kinoo asumaan kanuma ajajjan jechuudha. Kanaan ajajjama. Feermuuzii baay'ee bareedaa jechuudha. Ka bishaan ho'isu mamooqiyaa jechuudha. Baay'ee bareedaa ka ta'e jechuudha. Oriijinaalidhaallee amma dhufellee jechuudha kinooti. Ka kanaa gadiillee gatiin isaa kanaa gadiillee hin jira garuuyyuu an ofii kiyyaa fedha kiyyaan kana bitee fi kinooti kun ammoo kan inni irra taa'u jechuudha. Akkana fakkaata. Innillee birrii 1700 jechuudha. Birrii 1700 namoonni barbaadan bitachuu hin dandeessan isiniin jedha. Akkana fakkaata. Baay'ee bareedaallee oriijinaalidhaallee jechuudha. Bareedumni duubaa garuuyyuu bareeda yoo isiniin jedhu bareeduma duubaatii miti isin beekuu qabdan keessa isaati oriijinaalidha jechuudha. Birrii 1700 jechuudha. Inni biraa immoo makarajii guddaa fi xiqqaa biteef jechuudha. Makarajiin guddaan kinoo kana guddama kanayyuu ta'ee saayiziin xiqqaa fi guddatu jira jechuudha. Makarajii litiri 2 ta'e jechuudha. Saayizii isaa guddaa xiqqaa jedhanii bitantu jira jechuudha. Akkasuma gatiin isaallee birrii xiqqishumallee haa taatu 20 30 haa taatu wal caala jechuudha. Kudhama fakkeenyaaf saayizii guddaadha argaa jirtan isin mul'ata mire. Caammaan namni godhatuyyuu saayizii guddaa fi xiqqaa jira. Quxuriin osoo tokkotti ta'u saayiziin guddaa fi xiqqaa jira. Kun amma saayiziin isaa guddaadha. Argitanii kun saayiziin isaa guddaadha. Akkuma xalayaa isaa jechuudha. Innillee birrii 600 jechuudha. Birrii 600 saayiziin isaa guddaadha. Saayizii ammoo nama beekuu fi garuuyyuu gatiin isaa tokkomallee ta'uu danda'a. Garuuyyuu saayiziin isaa guddaadha. Kun ammoo abbaa litirii tokkooti. Kinooti abbaa litirii tokkooti birrii 400 jechuudha. Kun 600 kun 400. Kun litirii tokko kun litirii 2 jechuudha. Inni biraa ammoo maashina bunaati. Maashina bunaa kanaan biteef jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan maashina bunaa kaartooniin isaa kun bulee taanaan jechuudha. Boora taanaaniin inni sun foorjiidha jechuudha. Lammaffaadha jechuudha. Yoo isaan kana diimaa kanaan ta'e ammoo oriijinaalii ta'uu isaa hin beektan jechuudha. Maashina bunaati. Gatiin isaa ammoo akka giraamii isaatiin. Amma fakkeenyaaf maashinni bunaa kun kan bite kun giraamiin dhibbaa kan bite kun giraamiin dhibbaa ammoo giraamii dhibbaa barbaadanii 150 barbaadanii akkasiin barbaadanii jechuudha. Kun ammoo ka buna keessa haranii jechuudha. Kun ammoo bilooniin kan isaati jechuudha. Albeen kun keessa galaa. Kun ammoo buna keessa erga daakanii ka'an ittiin xaragan jechuudha. Akkana fakkaataa kinooti. Ka bunaa kunillee kinoo kana jechuudha. Amma inni kun giraamii dhibbaa waan paaworii qabuuf jechuudha. Waan barbaadan itti daakkachuu dandeettanii wantoota akka waanuma feetan iyyuu itti daakkachuu dandeetta jechuudha. Haga anuufii kiyyee ka beeku wanta akka ruuzaa jabaatu hin jiru. Isa kana ruuzallee boota warri maashina kana bitatee bunuma fa'a daakutu jira. Achi fidee wallaahi ruuza itti daasise jechuudha. Argitanii ruuza fuula dibadhee ruuza itti daasisee jara kadhadhee jechuudha.
wanta inni hin daakne hin jiru, wanta garuuzaa jabaatu hin jiru. Ruuzallee daaka jechuudha. Paawurii qabaachuu irraa kinooti akkanatti. Innillee birrii 2,500 jechuudha. Maashinni bunaa kunillee birrii 2,500 giraamii 100 waan ta'eef jechuudha. Giraamiin isaa yoo ka dabalu ta'e gatiileen isaa akkasuma dabala jechuudha. Giraamiin ka qannasoo ta'e akkasuma gatiin isaallee qannasa. Wanti isin beekuu qabdan inni guddaa garuuyyuu kaartoonii kana sirrii beekuu qabdanii. Kaartooniin isaa kun boora taanaaniin boora bichaa taanaan jechuudha. Lammaffaadha. Yoo diimaa kana ta'e ammoo akkasuma originaala jechuudha. Kana beekuu qabdanii. Inni biraa ammoo kidaanii kana jechuudha. Kidaanii kana kinoo argaa jirtanii. Kidaaniin kun abbaa sadiiti jechuudha. Duraan abbaa afuriitiin bitaa ture amma immoo abbaa sadiiti jechuudha. Kidaanii feermuusiiti. Kidaanii feermuusii kun akkana kurree isaa kinoo kana hin beektanii. Kurreen isaa kana jechuudha. Kidaanii kana namni hin beekne hin jiru. Kasadii haa ta'u malee of biraa tabi waan biraa qaba jechuudha. Kilooti haadhoon isaa kana jechuudha. Haadhoo guddicha kana of birattillee sadii haa ta'u malee of birattillee waan saanii xiqqishuu wayii qaba jechuudha. Abbaa sadii haa ta'u malee of biraa saanii xiqqishuu tana qaba jechuudha. Of biraa argitanii sadi ta'ee ka'ee arfaffaa biratti saanii xiqqishuu kana of biraa qaba. Gatiin isaallee birrii 2,300 jechuudha. Gatiin isaa birrii 2,300 jechuudha. Fireen sadii kun jechuudha. Arfaffaan xiqqishuu bira jirtu sanii arfaffaan kinoo ishii tana jechuudha. Arfaffaan ishii kana jechuudha. Kidaanii kana hin beektanii kinoo kidaanii kana jechuudha. Feermuuzii kana ka feermuuzii kana jechuudha. Gatiin isaa birrii 2,000 inni fireen hagana jechuudha. Birrii 2,300 jechuudha. Bitadhaa isiniin jedha akkasin hin darbine. Birraan bari'aara waan ta'eef meeshaan hoddadaa jira. Birraan hin bari'aa waan ta'eef meeshaan hin dabalaa jira. Osoo hin dabalin dafaatii bitadhaa isiniin jedha. Kana fakkaata akka jaalattan abdii qaba. Haadha meeshaalee rabbi nagaan sitti agartu jecha. Asumaan tantanan keessan na dubbisa lakkoofsa bilbilaa kiyya isiniif kennee jira. Ammallee irra deebi'ee isiniif kenna. Duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti heeluu naan jechuu hin irraanfatina. Galatooma.